مبارك سكسو مدي فما غافتي جرا هذا ورث دي فما غافتي جرا akka carraa ta'e wantoonni hin dubbatamanii jiranii wantoonni hin dubbataman sunniin hundiyyuu gaafa guyyaan gahe bira darbama jechuudha gaafa guyyaan gahe gaafa bira darbamu namoonni gidduu seentanii asliin isinin kadhanne mubaarak isinin kadhanne akka arsiitti asliin bakka buune akka jimmaatti mubaarak bakka buune gaafa oromoon lama wallolu gidduu dhaabbatanii gamaa gamanaa ulee darbachuurra jarri kun akka araaraman jarri kun akka tokko ta'an akka walitti dhufan hanga dandeessan hundaan taasisu waan gaarii dubbadha akkana hin godhinaa jedhaaniiti tata yoyya ashama harka fuune jira jirtu nagaa keessanii nageenya ana biratti argamu isin birattis akka argamu abdii famantaan guddaan qaba akkasuma biyya keenyaaf nageenya akka nuuf deebi'u waaqayyoon nagaa akka nuuf buusu ganama galgala kadhannaa keessan biyya keenya yaadadhaan isiniin jedha akkasuma gaa ajandaan turbii darbee ajandaa lolaa ajandaa nama lama gidduutti ta'aatii ture keessaa namoonni tokko nama isa alaa dhiisati haati fi ilmoonuu yeroo wal dhabduudha mana tokko keessa galtee bakka waanuma intaane fi waanuma xiqqoorratti namni inuma walitti bu'aa inuma dhiifama waliif godha jechuudha eenyumti ta'ee edda foon baannee deemnee edda namummaa namaa qabaannee namni dogoggora hin hojjenne namni walitti hin buune tasuma ni jira jedhee hin yaadu hundi keenya dadhabaadha waan ta'eef waanumaan ittiin wal dhabnuu fi waanumaan walitti nama hin dhabsiisne gubbaarratti dogoggora uumuutii dandeenya. Kanaaf akkasuma obboleeyyan keenya akka lubbuu isaaniitti wajjiniin nyaatanii wajjiniin dhuganii yeroo gadda isaanii wajjiniin gaddanii yeroo gammachuu isaanii waliin gammadanii akka tasaa ta'eetii immoo waliin dhabbii xiqqoo waan uumameef isaaf ajandaan karasii karanaa ajandaan tiiktookii ajandaan feesbuukii karaa hundumaanuu ajandaan obboleewwan keenya asli fi mubaarak gubbaarratti ture har'ammoo kinoo isaa walitti araaramanii jiru galata waaqayyoo hedduu nama gammachiisa warreen lafa jala teessanii inni akkasii inni waan jimma ta'eef inni asli waan arsii ta'eef jettanii akkasii waa'ee gandummaa kanarratti egaa dhiisaa maal gaafattu hundumti keenya argaatii jirra yaa jirana gandummaa walitti faarsuu dhiisati dhimma gandummaa keessaa baasati oromoonti dhumaa jira lammii keessantu dhumaa jira isaaniif dubbachuu dhiistanii isaan gaddagattanii jechuudha asirraa waa'ee gandummaati kaffaarsitanii wal dhabbii jara kana gidduutti kan ta'e keessaa namoonni baay'een ajandaa isaanii kara hundumaanuu mana isaanii banatanii waa'eedhuma kana haasaatii turanii har'a maal gootu gaaseen gaafa sana warri afaan keessan bantanii waan hin taane wanta gurra namaatti hin dhagaamne jechaatii turtan har'a itti qaanoftu kinoo isaan namni wal lole tariituu yaa bulus yaa turus kan nama wallole dhisati namni lubbuu walii galaafateetu yeroon booda ni haraarama jechuudha kanaaf namni gaafa wallole harka rukuttanii fi inni akkanaa inni belu jettanii arsiliin oromoodha obboleessa keenya dhiiga keenya mubaarak irree oromoodha dhiiga keenya kanaaf kamitumsinee kam dhiisnare lammaan isaaniitu afaan keenya dhiiga keenya waan ta'eef karaa hundumaa gorruutii dhiisne hundi keenya gatteenye jarri kun maaliif wallolanii bakka dhiifama immoo erga wal gaafatanii immoo bal'isnee yaadutii qabna namni wal lolaa wal dhabaa walitti araaramaa garuu warri lafaan jala teessanii waanuma hin taane dubbattanii dubbiinuma xiqqoo hinoo inni ho'istan kun dogoggora guddaatu qaba jechuudha anas ta'ee isin namni yoomiyyuu yoo wal lole mana tokko keessattuu haatiif ilmoon obboleeyyan lamaan gidduutti wal dhabdee ni uumamti waan ta'eef isaan boru haraaramu ani osoo waa'ee asliitu caala jedhee asliidhaaf dubbadhe mubaarakkinoo isaa walitti araaraman eenyutu lafatti hafee ana ishii afaan otuma waa takka hin beekin dubbate kanaadha jechuudha kanaafuu dubbachuun dura waa tokko dubbachuutiin dura ani maalidha maaltu dubbachuutiin qaba jennee itti yaannee dubbachuutiin dura jiraata afaan keenya kuna waan aasuuf nu beeknu garuu dhumarratti afaan hin beeknen waanuma hin beeknen afaan keenya keessaa ba'e yeroo qoricha nuuf qotu ni jira yeroo boolla nu galchu ni jira kanaaf warreen afaan dheerattan kana arraba dheerattan kana waa takka namarra buusudha waa'ee gandummaa faarsitan kana gatteessanii ani maal dubbadha afaan koo keessaa maaltu bahaa wanti kun nama wal lolchiisa moo nama walitti araarsa jettanii ofuma keessanii teessanii wal gaafachuutii qabdu kanaaf obboleeyyan keenya baga araaramtanii hedduu takka gammadeetiin jira maaliif yoo jettanii yeroo gammachuus yeroo gaddaas cheer walii waan gootaniif har'ammoo wal dhabdii keessan baay'ee nama gaddisiisaa ture kanaaf baga waaqayyoo walitti isin deebisan isiniin jedha ammallee jaalalli keessan akkuma duraanitti deebi'ee waliin isinaa jiraachuun isiniin jedha hedduu tokko gammadeera obboleeyyan keenya egaa ani maskii fiqiriidha viidiyoon kun yoo isinitti tole like share subscribe gochuu hin dagatina waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha
Egaa dubbiin kayroo kana keessaa kan silasi biyya duniyaa wal geessi akka carraa ta'ee dubbiin gaafa sana uumame itti yaadamee waan rabbii dubbachuudha bakka kanaan duras deebisee itti himaa ture haqa namaa dabsuun jaalladhu abbaa fedhe yoo ta'e akkasiin miidiyaa irra baatanii mubaarakii qabsiise maaloo jettanii wal lolaa turtan argaan ture gadi ba'ee akka ulfiitti kennu akka inni qabsiifne dubbachuun koo akkasinii yaada hin taane keessa galtanii ilaalcha hin taane keessa galtanii waan hin taane dogoggora akkasiin dubbanneefani maaliif waan ta'e qulqulleeffachuun gaariidha. Gaafa sana walitti bu'iinsa uumame gidduu galeetanii poolisiidhaan wallalee hidhame isa kana akkasitti baradhaa dhuguma. Sabaa isa miiraa immoo inni iyyuu dubbateera. Sa'aatii sana miira keessa galee darbachuus haa ta'uu dhawus haa ta'uu dogoggoraan akka ta'e ofitti fudhatee maanguddoo irra immoo darbamaa hin darbamu eenyunu maanguddoo darbuu hin danda'u kunoo jaarsoliin abbaa keenya taanu hedduu tas jiru hiriyoonni keenyas itti dabalamanii haala kanaan xumuramee afoona lillaa walii jedhamee akkasitti dhumatee jira. Kanaaf amma keenya jira dhungatte boqoo nama deesee kanaaf wal yaadne torban tokko wal yaadne keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladha. Al ta'u kiyya baa gammad isiniin kabaja dubbiin akkasii namoonni hedduun immoo bilbiltanii cinqamaa turtanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gara kootiin hedduun keessan bilbiltanii adaraa rabbii mesenjera kan isaa nuu kenni kan keessa nuu kenni mesenjera walittiinaa telegiraamii wayyaa waatsaappii wayyaa walitti jaarsummaa isin dubbanne jechuun keessan hin dagadhu galatooma ilma namaatu nagaa barbaada nagaa waa hunda caalaa isin tuffachuu yookaan immoo isin jibbuu utuu hin taane akka carraatee namootuma naannoo kana jiran maanguddoota naannoo kana irra jiran dabarfannee bakka kanatti yoo fixanne waa biraa fakkaata. Ammas immoo maanguddoonni beellamatanii guyyaa kanaa dhumna achirraan socho'ina jedhanii waan nu qabanii jiranuufi biyya biraatti yookiin immoo mesenjera keessaan dubbiin kun hin taatu jennee guyyaa eegaa turre maanguddoonnis dhufanii maanguddoonni baay'een immoo jara shabaabaa biratti argitan qofaa osoo hin taane maanguddoota abbaa keenya ta'an hedduutu dhufee dubbatee haqa nuu kaa'e. Jaarsa irrattus seera irrattus dubbiin inuma dhumata. Kanaaf kunoo abbaa keenya kanatti isin qabii abbaa bolti maanguddoo keenya keessaa maanguddoonni bila turunkuroo Push Media Network illee as jira. tokko isaanii nama baay'ee jaallannuuf kabajnu namni hin jiru karaa Ameerikaa kana.